Reefi gaachanii Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa waraana PP barbadeessaa jiraachuun himame. Waraanni goolessituu Abiy duula qindaa'aa fi balaa uummata Oromoo irratti labsee kana gootichi waraanni bilisummaa Oromoo akka dansaatti uummata isaarraa qolachaa jiraachuun mirkanaa'e. Mootummaan sirna faashistii PP kun woboo lola waraanaan dadhabnaan godina lixa Shaggar Oonaa Buunaa ganda baratitti xiyyaara waraanaa diroonii fayyadamee ummata rukutaa jiraachuunis himame. Haaluma wal fakkaatuun abdii fi gaachanni sabaa gootichi zoonii kibbaa Cibiraan Soddonbooroo torban kana keessa duula jabaa mootummaa PP irratti bantee irra aanuun injifannoo cululuqaa galmeessuun isaa ifoomiitii jira. Bal'ana injifannoolee waraana bilisummaa Oromoo kana qindeeffannee jirra hanga xumuraatti nu faana tura. Humni finxaalessi Amaaraa Faannoon Oromoota Walloorratti duula banuuf qophiitti jiraachuu odeessi keessoon nu qaqqabee ni addeessa. Imbaasiin Raashiyaa Finfinneetti argamu gaaffiiwwan loltummaaf galmeessuu kamiyyuu hin simadhu jedhe. Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya. Odeeffannoolee wayitaawaa eebila 22 2022 kan guyyaa har'aa qabannee walitti deebinee jirra. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana turaa jecha kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'aa. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana turaa. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo komentii keessatti barreessuun nuuf qoodaa. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa waliin turtii gaarii. Reefi gaachanii Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa waraana PP barbadeessaa jiraachuun himame. Waraanni goolessituu Abiy duula qindaa'aa fi balaa uummata Oromoo irratti labsee kana gootichi waraanni bilisummaa Oromoo akka dansaatti uummata isaarraa qolachaa jiraachuun mirkanaa'e. Mootummaan sirna faashistii PP kun woboo lola waraanaan dadhabnaan godina lixa Shaggar Oonaa Buunaa ganda baratitti xiyyaara waraanaa diroonii fayyadamee ummata rukutaa jiraachuunis himame. Haaluma wal fakkaatuun abdii fi gaachanni sabaa gootichi zoonii kibbaa Cibiraan Soddonbooroo torban kana keessa duula jabaa mootummaan PP irratti bantee irra aanuun injifannoo cululuqaa galmeessuun isaas ifoome. Waraanni goolessituu Kolonel Abiy Ahmad duula qindaa'aa fi bal'aa ummata Oromoo irratti labsee waraanni bilisummaa Oromoo akka dansaatti ummata isaarraa qolachaa jira jedhame. Waraanni mootummaa godina lixa Shaggar aanaa ganda baratii fi Abuunaa ganda baratitti sochii kan eegalan eebila 19 2022 yoo ta'u hanga har'aatti lolli itti fufee jira jedhame. Guyyaa kaleessaa eebila 21 2022 aanaa ganda barat ganda kaloo badhaasaa bakka addaa Leedii jedhamutti jajjabeen waraana bilisummaa Oromoo buttaa Tulluu Leemat lola jabaa gaggeessaa jira. Eebila 20 fi 21 2022 aanaa Buunaa ganda barat ganda Dogomaa Yaagotti bakka addaa Hokkootti buttaan Risaa Laga Mogorii fi Tulluu Leemat lola gaggeessaniin waraana faashistii PP rasaasaan kaa'uun sooraan laattii taasisanii jiru. Lola kanaan hoogganaan waraana PP kan ajjeefame yoo ta'u waraanni faashistii PP dhibbootaan lakkaa'aman dhabamaa ta'anii jiru. Qondaala waraana PP lola kana keessatti ajjeefames helikooftara waraanaan dhufanii kan fudhatan yoo ta'u reeffa waraana isaanii hanga gabaasni kun qindaa'etti akka hin kaafanne ibsameetii jira. Lola aanaalee ganda baratii fi Abuunaa ganda baratitti hanga guyyaa har'aatti gaggeeffame irratti injifannoo argame hordofne kan isiniin geenyu ta'a. Mootummaan sirna faashistii PP kun woboo lola waraanaan dadhabnaan godina lixa Shaggar Oonaa Buunaa ganda baratitti xiyyaara waraanaa diroonii fayyadamee ummata rukutaa jiraachuunis himame. Mootummaan sirna faashistii PP lammiilee isaa nageenya dhaban nagaa kennuu fi irra rasaasa kennuu fi aadaa taasifatee lola lafoo ummata nagaa irratti gaggeessaa jiru ol guddisuun xiyyaara waraanaa fayyadamuun ummata nagaa haleelaa jira. Eebila 21 2022 galgala toora sa'a 1 daqiiqaa 30 irraa qabuun godina lixa Shaggar Oonaa Buunaa ganda barat
ganda doggoma irratti haleellaa xiyyaaraa waraanaa meeshaa malee uummata Oromoo nagaa irratti raawwataniin uummatni naannoo gadhiisee baqachaa jira. Abidda samii keessa gad darbatamuu fi sagalee dhukaa erga lafa ga'ee qabaatu jala dhaabbachuun kan sodaatan uummatni gandichaa gara ganda ollaatti ijoollee isaanii qofa fudhachuun manaa fi qabeenya kiyya osoo hin jedhin wal caccabsaa dhiyeessaa jiraachuu maddeen Ona Abuna Gandabarat gabaasanii jiru. Sababa uummatni naannoo baqatee fi halkan ta'eef jecha miidhaa qaqqabii adda baasuun waan hin danda'amneef waan jiru cufa akkaataa adda baasneen kan isin biraan geenyu ta'a. Haleellaa xiyyaara waraanaa meeshaa malee uummata nagaa irratti fayyadamuun bara kanaachuma lixaa ba'aa fi kaaba shaggar walloo wallaggaa fi lixaa Harargee irratti mootummaan PP fayyadamuun miidhaa qabeenya uummataa irratti qaqqabsiisu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Tarkaanfiin waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraa Soddonbooroo fudhatetti yoo dabarru abdii fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraa Soddonbooroo torban kana keessa duula cimaa waraanni weerartuu Itoophiyaa naannolee garaagaraa keessaa walitti guuramuun irratti taasifameen lukkeen diinaa akka baala tarcaasee injifannoo cululuqaa galmeessee diina uummata Oromoo rifaatu guddaa keessa galchuun isaa ni yaadatama. Haaluma kanaan waraana bilxiginnaa kan godina 8 irraa walitti funaanamuun Cibraa Soddonbooroo balleessina jedhee dhufee akaawee walakkaa ol dhabamsiisuun gama biraatiin ammoo sagantaaf tooftaa ishii jalaa fashaleessuun lola dhaabbataa isaaniitti saganteeffatan irraanqisee duraaf duubaan marsee kiyyoo fi keessa seensisuun diinatti yaaddoo guddaa uumeeti jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa eebila 21 humna diinaa kan malkaa gubaa qabattee galaa fudhachuuf kallattii bulbulitti sochoote irratti dhukaasa jajjabaa banuun bakka addaa kuubii daalatti jedhamutti ganama keessaa sa'aatii 1 hanga guyyaa sa'aatii 6tti dhukaasa jajjabaa diina irratti taasiseen loltuu diinaa 35 ajjeesee 30 olii madoo cimaan adabee hanga ammaattis reeffaaf madoo ishii irraa sochii dhowwuun ugguree battalatti kokkee qabee jira. Ganamuma kana eebila 21 2022 humna weerartuu PP kan godina Gujii ba'aa magaalaa Nageellee Booranaarraa soorata qabattee sochoote aanaa gumii Ellelloo ganda boobaa bakka addaa Eliddoo jedhamutti ganama keessaa sa'aatii 3 irratti dhukaasa jajjabaa banuun 12 ajjeesee 17 ol madeessee ambulaansii tokkoof paatroolii 2 gara hospitaala magaalaa Nageellee Booranaatti galchee jira. Lola hanga ammaatti Cibraa Soddonbooroo diina dura dhaabbachuun taasisaa jiru keessatti milkiin ajaa'ibaa akkuma argamaa jiruun diinatti mataa ba'uun dabalaa kan adeemaa jiru yoo ta'u Cibraanis dhabameera osoo jedhanuu jiraachuusaa injifannoo cululuqaan firaaf diinatti yeroo hunda kan agarsiisudha. Kanaaf uummanni Oromoo hundi hololaaf oduu diinaatiin raafamoo osoo hin taane injifannoo abdiif gaachanni isaa galmeessaa jiru gurra itti qabee dhaggeeffachuun gammadee qabsoo bilisummaa Oromoo fuulduratti sochoosuuf akka onnatu isiniif dhaamna jira. Injifannoon uummata Oromoof. Humni finxaalessi Amaaraa faannoon Oromoota Walloo irratti duula banuuf qophiitti jiraachuu odeessinu qaqqabee ni addeessa. Humnootni shororkeessitoota faannoon lakkoofsaan hedduu ta'an naannawaa magaalaa Shawaaroobiititti walitti qabamaa jiraachuu maddeen Walloorraa himan. Humnoonni kunneen Gondar, Goojamii fi kutaalee naannichaa kan biroorraa garasitti guuramaa jiraachuu himu maddeen keenya. Kanarra darbees humnoonni kunneen ganda wasan qurqur keessatti daannoo waraanaa qotachaa akka jiran odeessinu ga'e ni agarsiisa. Kaleessa galgala gama Kollaash jedhamuun dhukaasi banamee tures jedhu jiraattonni. Haleellaa uummata Walloo irratti guyyaa tokko dura raawwateen gama hawaasa Wallootiin lammiileen nagaa 12 yoo wareegaman 14 madaawanii jiru. Embaasiin Raashiyaa Finfinneetti argamu gaaffiiwwan loltummaaf galmeessuu kamiyyuu hin simadhu jedhe. Embaasiin Federeeshinii Raashiyaa Finfinneetti argamu ibsa qibxata eebila 19 2022 baaseen gaaffiiwwan qacarrii loltummaa kamuu hin simadhu jedhe. Ibsi embaasichi kenne kunis kan dhaga'ame erga lammiileen Itoophiyaa hedduun kan deeggarsa isaanii karaa barbaachisaa ta'e hundaan Raashiyaa cinaa akka hiriiran agarsiisuuf embaasicha biratti mul'ataniin booda. Naannoo embaasichaatti dargaggoonni hedduun sanadiiwwan qabachuun hiriira galanii argeera.
dargaggoota karra imbaasichaarra dhaabbachuun eeggataa turan keessaa tokko akka jedhetti mindaa gaariidhaan loltummaa yookiin hojiidhuma argameef mindeeffamuuf achi akka dhaqee dubbachuun Raashiyaan nan jaalladha jedhee jira. Dhimmi galmee kana yeroo ammaa toora miidiyaa hawaasummaa kanarratti qoosaatee mul'atee kan jiru yoo ta'u, lammiileen Itoophiyaa jireenya biyyattii baqachuun lola Raashiyaa dhaqanii dhumuuf deemu jedhamee qoofamaa jira. xumurarrattis yuunivarsiitiin Dambidolloo harmee kana dura reeffa ilma isaanii irratti teessifaman gargaari. Taateen akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya bara 2008 magaalaa Dambidollootti mudate eelaa cimaa jireenya maatii isaanii dukkaneesse ta'uu yaadatu. Addee Taaddaluu Tamaam magaalaa Dambidolloo keessa kan jiraatan haati ijoollee afurii kun ijoollee afranuu humna isaaniitiin abbaa malee akka guddisan himu. Ilmi isaanii bara 2008 ajjeefame Haayiluu Efreem sababa maatiin isaa harka qalleeyyii ta'aniif harmeessaa fi obbolaasaa humna isaan hojjetan gargaaruuf jecha kutaa 9 keessaa barumsaa adda kutee hojii humnaa hojjechaa ture. Addee Taaddaluun akka dubbatanitti Haayiluun guyyaa hundaa hojii humnaa ijaarsa yuunivarsiitii Dambidolloo keessatti ijaaramaa jiru irratti waan dabarsuuf akka ijoollee kaanii yeroon hojii malee dabarsuu hin turre jedhu. Yeroon sun yeroo warraaqsi Oromiyaa guutuu keessatti adeemsifamaa ture waan ta'eef lagannaa hojii labsamee tureen guyyoota muraasaaf Haayiluunis mana ooluuf dirqamee ture. Guyyaa lamaan sana duwwaa lagannaa taanaan mana oolee. Guyyaa keessa dhukaasni gurguddaan eegalee anis gadi been ture. Balbala gadi cufaa jedhee yoon deebi'u mucaan xiqqaan tokko fiigee dhufee Haayiluun rukutamee naan jedhan jechuun ta'ii gaafasii yaadatu. Obboleettiin isaa qotisuun fiigdee dhaqxee jennaan waraanni isheettis qiyyaafatan. Iyyeen ishee of duubatti harkisee inni du'es kiyya ishees na jalaa hin ajjeese naan jedhe. Achumaan ishee dhiisanii anaan reeffa mucaa keerra taa'e naan jedhan reeffa mucaa korra taa'ee jedhu. Mucaan isaanii erga du'ee amma waggootni lakkaa'amaniiru. Addee Taaddaluun garuu waa'ee ajjechaa mucaa isaanii kun akkuma waan har'ateetti hanga amma boqonnaa dhorkaa jechuun gadda keessaa akka hin baane dubbatu. Mucaa isaanii maatii isaa gargaaruuf barumsa adda kutee hojii humnaa hojjetee isaan jiraachisaa ture erga dhabanii rakkoo fi hiyyummaa maa keessa jiraachaas ga'ulleen dubbatu. Ijoollee kana abbaa maleen guddisee humna kiyya isaanitti hanfixee amma humna qabaadhee hin hojjedhu gara duraa sana warruma naannootu walitti guuree mana wayiis naaf ijaaranii birrii muraasas na gargaaranii turan. Amma manni sunis akka gaariitti hin ijaaramne kufaa jira. Hojiin hojjedhu hin qabu, nama na gargaarus hin qabu, rakkoo hamaa keessa jira jedhu. Uummatuma Dambidollootu na gargaari malee gara mootummaa namni na dubbiseyyuu hin jiru. Jireenya maaliin qabaree waan ittiin jiraadhu hin qabu jedhan. Mucaan isaanii dhabuun hangam akka isaan miidhe yoo himanis ani dubartii haadha hiyyeessaa abbaa manaa hin qabnedha. Ilmoo kiyya malee homaa hin qabu. Ilmi kiyya gargaaraa koo da'oo koo ture jedhu. Yuunivarsiitiin Dambidolloo Tibbana magaalaa Dambidollootti maatii sababa rakkoo nageenyaatti miidhaan irra ga'ee tureef gargaarsa taasisaa akka ture pirezidaantiin yuunivarsiitichaa Dr. Lataa Tasfaayee himaniiru. Maatii tokko kan yeroo jeequmsaa sana haati ulfaa osoo gara mana yaalaa deemtu baajaajii keessatti dura ajjeefamteef mana ijaarree kennineefi Addee Taaddaluu fi namoota akka isaanii biroo miidhaan irra ga'ee ture ammoo waanuma ayyaana ittiin oolan waan muraasa gargaarree jirra jedhan. Yuunivarsiitiin Dambidolloo hawaasa naannoo waliin qindoomina jabaa akka horatee fi yeroo kamuu hawaasa cina ta'uun wal gargaaruu fi qindoominaan hojjechaa jiraachuulleen eeran Dr. Lataan. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa nuti guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolabamaa. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'aa. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.